Ajajaa olaanaa shanii miidhaa walqixxeetti ajjeefamuu maddi odeeffannoo keenyaa nuuf ibseera. Kanumaan walqabatee keessoo jaraa jeequmsa jabaarra jiraachuu odeeffannee jirra. Keessoo jara shanii wal faaluu isaan kan ka'e walitti dhukaasaa akka jiranis beekameera. Wal shakkiin waraana marroo fi abdii gidduutti uumamee wal waraansaa waliiniif karaa kan banee fi sababa kanaanis waraanni gama lamaan irraayyuu wareegamaa jiraachuus dhagahame. Waliigaltee mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifame hordofee fudhatamummaan shanii baay'ee kisaaraa hamaa keessa galeera. Uummatni daraara ga'aa ture sana jibbuun sochii dhorkuu waan nyaatutti kennu dhorkachuu fi yeroo yerootti bahee balaaleffachuu fi qaamolee nageenyaatiif eeruu kennee haleelchisuun shanii abdii kutachiisee jira. Kanumaan kan ka'e shanii kanaan booda maqaa uummata qabsoofnuuf hin qabnu jechuun waraanni gariin ganuun harka kennachuu fi gariin isaanii Sudaan, Keeniyaa fi Ugaandaatti baqachaa jiraachuu oduun keessoo bahee ni addeessa. Humni muraasaa haleellaa irraa hafte immoo naamusa waraanaatiin alaa ganda keessa deemuun uummata saamuu, gudeeduu fi ajjeesuun baqachuu irratti argamti. Gamaggamni kun hooggantoota murnichaa hedduu abdii kutachiisee fi waan hunduu to'annoo isaanii jala ba'uu kan agarsiisudha. Egaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota keenya odeeffannoo wayitaawaa qabannee asumarraan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma.